eenyu mucaa Harargee sana qabsiise abbaa mucaa Harargee sana qabsiise yoo mucaa kanas qabsiise maaliif beektu dhaggeeffadhaa Oromoo namni mucaa Harargee sana qabsiisee waggaa 15 itti murteessise suni xahaallee harka keessaa qaba maaliif beektu faayiliin jaraa tokkoon itti murtaa'e yoo hin dogoggorreef faayiliin jaraa tokkoon mucaan erga qabame ammami xahaan erga qabame yoomi maaliif walitti qabamanii faayiliin jaraa tokko ta'ee murteen jaraa tokko ta'ee mana hidhaa tokko darbatamanii kan jedhu deebiin naa kennuu jiraate come here. Mubarak hundumti keessan salaamu alaikum ni baay'ee dhagaa qabatamaadhaan walirraa falmina namni maqaa waamame qoyna Munir namni maqaa waamame immoo eenyuun ni Kaayiroo keessaa in waamna anatu waama ayyee jalqaba irratti galatoomaa hundumti keessan nuti ragaa qabatan malee akkanaan hin deemnu dheengaddas wanni nuti arrabsineef ati gocha kana hin goote maasa galee ta'uu diddeedha mucaan Harargeedha abbaa ofii gargaarsaaf yookiin immoo haadha ofii maatii ofii tajaajiluuf biyya baqate keessa Kaayiroo keessa jiraata kun obboleessa kooti maa qabsiiste jechuudhaan yookiin immoo ati Oromoodhaan Oromootti akkana gochuun kun sirraa hin bareedu jechuudhaaf mucaan Harargee kan qabamee jiru Kaayiroo keessatti jechuudha maqaa isaatii fi sagalee inni naa erge isin dhaggeeffachiisa dhaggeeffadhaa uummanni Oromoo hundumti keessan dhaggeeffadhaa waan kana maal ijoolleen Kaayiroo ayyee barbaadu sagalee si dhaggeeffachiifna hin dhaggeeffatu nama jaraaf sagalee qoy mucaa Harargee jala tahaa fi gurbaa Harargee sana sagalee ta'eetiyyuu sababii sagalee ta'e qabame jetta mucaa inni Harargee jalqaba ofii isaatii fi isaaf sagalee ta'e qabame brother dhaggeeffadhu sirriitti isaaf sagalee ta'e ijoollee Harargee gadi baatee sagalee ta'aniif qabsiisanii hin qabsiise kunoo haadhaafis kaalidii gurbaa ijoollee Harargee qabamteefis sagalee ta'eera naa qabsiisanu kama kunoo tasan jira Kaayiroo ayyee amma dhaggeeffadhaa hundi keessan nuti asirra dhumne rafii siraa kaane dhumne dubbiin badee jira Mubaarak haasaa sirreeffataa deemna jalqaba irratti namni nama kana nu fiduu dandeessaa nu suuraa isaa ol baafna nama kana nu fiduu dandeessaa maqaa isaa waamna nama Ijipti keessa jiru yoo ta'e waan ibsa'u manguddoo jira seera jira abbootii amantaa jira Oromoo miidiyaa dhaqqabamu jira namni immoo Oromoo tokko irratti kana raawwatu yoo jiraate eeyyee manguddoota anamma waamuu nan danda'a isa abbaa barbaade eenyu maqaan isaa ayyee dhaggeeffadhaa Mubaarak nu jala naase nama nuti akka biyyaattis hin dubbanna biyya keessaa is nama qabna sagalee kan dhaggeeffadhaa hundi keessa wajjin dhaggeeffatan sagalee kan qoyyaa wallaahi dhaggeeffadhu muti godhadaa dhaggeeffadhaa qoy dhiifama Mubaarak dhiifama takkatti hin dhaggeeffannaa sagalee dhimma biraa yoo ta'e malee dhimma kana yoo ta'e dhimmi wal xaxaa cimaa guddaadha yeroo tokko qoyyaa naa obsi ani rakkoon qabuun dhaggeeffannaa uummata akkaaf jedhe maaliif jennaan an dhiifama illee miyuutii jirta Mubaarak ana wajjin dhaggeeffadhaa amma Harargee waggaa 15 itti faradame maqaa isaa waaminaa jedhanii maatii naa dawwalanii kaanii dhaggeeffadhaa Mubaarak nu jiran iyyin yoo ofii keeti akkuma amma ijoolleen jedhan kana iyyuu malee waa balleessuu jettanii nu jiran iyyin sagalee dhaggeeffadhu suuraa isaa ol baafnaa maanni ibsa'u nu as faraarra'uu hin danda'u ijoollee keenya qabsiisa isin keessa taa'e ijoollee jimmaa ta'a ijoollee jimmaa qabsiisu maanni ibsa'u ijoollee jimmaa ta'a ijoollee jimmaa qabsiisuun dubbat sagalecha dhaggeeffachuu barbaada. jalqaba gaafa inni Kaayiroo godhe koomaniitiin Kaayiroo jiru irratti barreessaniiru. Uummataan haasara barsaniiru. Akka inni Kaayiroo seene namni Naziif Baamachaa jedhamu نزيف نقي دولي في نزيفين نزيف رقم النفيد دولي ما في داعي فيدي دولي فيدي برباد زورا سانسي يوم بين في دولي بويا هذا لو Tagalee dhaggeeffannaa moo fi dhaggeeffannaa namicha?
Yoo beekani waan kana lafa dabarfate. Sila geeffanna moo sagalee jala geeffanna. Inumaayyuu makaraboonii ofitti kaatee dubbataa namoonni dubbataa maaliif ta'u. Ragaan ta'u kun. Ragaa hin ta'u kun ali qabbalame. Hin fudhu rage. Hin fudhu. Tahaa kana tahaa irratti eegalee namoota bareedduu nu beekaa tokko tahaa irratti eegalee tahaan immoo nama rashaa jedhamu nama tuubbaatii nama kana hojii suuqii walitti banatee tahaa qabsiisuun polisiin dhaqee tahaa dhabee rashaadiin qabee rashaadiin namni kun yeroo rashaa qabamu achirraa mana qaba hin argaara makiinaa ofiitiin rashaadiin fuudhee waajjira polisii geessee addeebi'ee xaaduma kanarraa birrii kuma kudhan fudhatee waraabi sagalee qollee yoo si waraabama ta'e. Miutii qabadhu. Kaalee miutii qabadhu. Dhagai siidhumaa jalqaba kutaa lamaa fi jamii sadii gaafan biyya sana jiru. Kaalee eegale. Kaalee miutii qabadhu. Kaalee miutii qabadhu. Rashaadii qabee rashaadii yeroo qabamu. Achii dhaggeeffatu dhalloo meedhaa. Sagalee kana hin fudhu. Akkana ba'anii tas ba'i tokko jedha. Namicha makaraboonitti keessee OMN irratti haasa'a moo? BBC irratti haasa'a mootummaa wayii jiraayyi isa qabaadhaaf sagalee jijjiirratee haasa'a noo ali qabbalame hin fudhu kana. Yeroo tokko haasa'a. Ilaa Kaalidoo ko Habiibi onnee kennan beekaa dhugaadhaaf malee ati nuurrayyuu ta'a akka ati hin beekne hin beeka. Quuqama si keessa jiru naaf galaa achumatti naa qabadhu. Xahaan himateera. Xahaan nama iddoo dhaloota isaa wajjiniin maqaa nama sanaa parsonaalistirii nama sanaa iddoo inni ture himateera. Dhagaa jirtumti. Kanaaf isa kanaaf ragaa adda addaa funaanuu maal nu barbaachisu. Amma kan nu barbaachisu akka kootti nama sana miidiyaa irratti finnamoo nama sana karaa koominiitiitiin qabnee dubbii kana yoo inni fudhate akka jaarsa biyyaatti abbootii gadaa hirmaachisnee koominiitii biyya sana keessa jiru abbootii jaarsolii namoota biyya sana keessa jiru wajjin finnamoo miidiyaa irratti baafnaan anaaf kan gaafiinatti ta'e jiru. Fayyaa ta'e obboleessa keenya ilaane maal jechuu barbaade dhiifama naa godhi. Meeqoy ni baani meeqoy obboleessa kee dhugeen bu'ineeti ni baani qoy ati amma sagaleen kuni sagalee ijoolleen haasaan kuni haasaan ijoollee kanaa sobaa jechuu barbaaddaneeti moo sagalee sirrii miti jechuuf immoo barbaaddan immoo suuraa isaa amma fakkeenyaaf amma ilaame Kaalin nuti qabadhu namni dubbataa jiru hangafa kee ta'a. Qoy tokkummaa Mubaarak ilaa jecha sagalee ammaa keessatti namichi kuni namicha amma abbummaan isaan beekamne nabaani si fakkaatee yookiin ana fakkaatee naasofne kuni nooziiba boomoo coo jedhama jedhaa ture ali qabbale abbaa feete taata feetu yeroo keessa jiraadhu naas fararra'uu hin dandeessu. Naziif kanuman beeku moo kabiraati kaxaa wajjin turan hiriyaa isaati moo kabiraati nabar Oromiyaa isaa. Beektu obboleessa si wajjin teenya naasofnu kanan beektamu beektu namicha kana. Nan beeka nan dhiyeessa. Fiidi dawwaliif fiidi ciqicciqii isa ijoollee asirratti wajjin taa'anii haasaan hin barbaadu biraazar yoo fiddaa dhagaa dhugaa Sila dhiifama waliin. Maa sadarkaa kana geettan koo maa jarjartan maa jarjaruu maa barbaachisa. Dhaggeeffadhaa. Wanni kun waan ji'a jaati biifoolee hin jarjaramne dhaggeeffadhaa. Maqaa namaan balleessinu tokko itti dawwalee waama lama dhugaarra dhaabannee falmina sadii akka namaa kamiinuu muzollomnu isa du'eef jiraatti najjeesina. yaa jaran. Assalamu alaikum. Naziif akkam jirta? Dhiifamaa wajjin Mubaarak Musammaa jedhiitti sarchi godhi. Tookii kottu himata wayii sitti banamee jira mana kotti. Laa nagaadha. Himannaa wayii ijoollee wayii sii mataaroo biyyarraas Dubaayirraas biyyoota adda addaarraa. Mubaarak Musammaa jedhi sarchi godhi tiktookii koo jala kottu. Sadii barreeffadhu kottu. Mubaarakin jarjarte yaani waan akkasii irratti waliin galu. Maaliif Taatee qoy ni baani maal taatee qoy. Qoy na nagaa kama. Haasaa gaarii dubbataa ati maru dubbee deebitaat. Ni kilakki. Ila. No. Ila. Lagai. Inni si ilaani baa dhaggeeffadhu. Inni si ijoollee jimmaati. Inni kunis ijoollee jimmaati. Nuti kan barbaadnu dhugaadha. Eenyuun ni eega jarri
nuti kam jedhaa jirru yoo isa kana ta'e yoo Naziif isa kana ta'e ijoollee keenya ta'anii yookiin miira keessa galanii wal qabsiisan dhugaa isaa asirratti ibsee an keessaa hin qabu yoo inni immoo keessaa qaba jedhee asirraa bu'u malee namni biraa isa fakkaatee maqaa isaa fakkaatee wareeruun barbaadu. Naziif hin dubbatiniiti Oromiyaan dubbatu nabaani maal yoo dhufee erga ragaa qabaate yoo dhufee ragaa qabnutti raggaasifnee Oromoonis dhagahee anka yeroo taa'e tan hin akkasiin jedhu si galee Oromoonis dhagahee rakkoo maalii qabaa siin jechuufan jedhe tun hin dubbatin Naziif hin dubbatin. Ani baay'ee gaaffii bareedaadha. Dhimmichatiyyoo dhimma nu asirraa dubbannee yookaan teenye akkasitti wacine biraa gallu natti fakkaatu. Yeroon jedhu dhimma gadi fageenyaan hubatamuu qabuu fi dhimma baay'ee garaa nama laalessu dhimma walitti bu'iinsaa walxaxaa guddaati. Maal nabaani saaraanaa kalite kaateen irratti hin qabin. Dhufuun isaa rakkoo maalii qabaa? Isinoo miidiyaa irratti maxxansuun rakkoo hin qabaanne? Hin dhoofne ani laa amma waan nama kana hin dhoofne. Miidiyaa irratti maxxansuun rakkoo hin qabaanne nama kana dhufee ofirraa adeeffachuun rakkoo maalii qabaa ture? Adeeffadhaa bakka ishi. Akka fixan itti fixadhaa rakkoo hin qabu. Dhufee kan nuti yeroo jirtan Ni amma fakkeenyaaf waan siimatu qabata. tokkoffaa ana Naziifin kan barbaadu anatu barbaade maaliif tokkoffaa. Ani miti qabatta himattee himannaa keessi miti kan gaafatu miti qabatta. Naziif salaamu alaikum. Halo? Oh, salaamu alaikum Naziif. Biti ho'i jira qoy. Siifan dawwala. Laayibiirra jira. Naziif baga nagaan dhufte. Naziif baga nagaan dhufte. Naala shaqlaq nama biraa tol galee booloo gurra tara deemi kottu qamaacaa miila jaljeessa. Wushaa. Maal ol galtee afaan mantee teessa. Naziif sadii barreeffadhu. Bilookiin narraa buusaa nama sobe. Maal kun hin jedhe bareen. Naziif sadii barreeffadhu. warroonni lakkoofsa sadi barreessitan hin barreessinaa ka. Qeerroo Oromoo Kiyyaroo. Yoo isan taane bilookiidhaan asirraa akkasii buusa. Eenyuun natti? Mooditarii bilookii qopheeffadha. السلام عليكم ورحمة الله Qeerroo. وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eenyuun ni? مبارك أنا أوكي. نزيفي. Naziif akkam jirta Naziif? أكم جرت نجا كيسني وندمت كيسن. Alhamdulillah nagaa keenya akkam fayyaadha? Alhamdulillah nagaa. الحمد لله. Baga nagaa taate miidiyaa kana irratti waan tokko deemaa jira. Ittis arrabsamnee, ittis komatamnee waa meeqa taane macarashaan isaa immoo sitti dhufee Naziifi kan jedhutu dubbatame jennaanii akka miidiyaatti jechuudha. Akka miidiyaa namoonni hedduun ni matamu. Mubee jedhuun haasaa keetti guutii waa tokkittiin himaa dhiifama hojii dhaafanii mana hidhaa kaayiroo sana keessaa naafis bilbilamee namni Naziif jedhamu kun natti himamee baay'ee biizii ta'e mucaan tokko imimmaan buusee boo'ee natti himate wallaahi Naziifin fuula isaan beekanii imimmaan buusee boo'ee jechuudha baay'ee garaana nyaatee ani yeroo kana sooma keessa biiziin jira maalan sii godha jennaan naa rakkadhu jedhee baay'ee garaannee na raase ansaatiin amma siin dubbadhu kana bakka namarraa deemeen siin dubbataa irra wajjin hojjedha waan ta'eef baay'ee garaana nyaate jechuudha nama kana naa qabi bakka kiyyallee anillee tan deebi'aa hojiirra hin jira nabaanii naaf qabu namni sun garuu si shakkii keessaa qaba namni natti mate sunaan dhuguma ni magaan sis waan shakku qaba namni natti mate Hayyee. namni natti mate sis waan shakku qaba Nama Naziif jedhamu maqaa isaa fuula isaan beeku natti matee ture boo'ee natti mate dhugaa baay'ee garaana nyaate kan namaan dubbattaa akkasitti allayyaana buusinaan jedhee waan baay'ee garaa nama nyaatu hedduu natti mee Anaa wajjin jechuudha. wallaan hojiidhaaf biizii Naziif anaa wajjin. Naziif anaa wajjin. si matir namichi sun mubaarak illee akkati harka waa keessa Mana koo bari mana waa maaka mana kana waa mana baay'ee ka. garaana nyaate nama kana Hayyee osoo yoo gadhiif Waan kana nuti qabadhu tokkummaa. Yoo yeroon qabdu ta'e nuti qabadhu maqaa nan balleessin. Wal haa kabajnu kabajaan dubbanna. Nuti qabadhu ta'a. jechuun shakkii egaa gaa nuti Dubbachuu dandeessaa irratti mata barachuu dandeessaa. Viidiyoo baay'ee akkana na baanitti as bahi na himachuu dandeessu amma.
Nuti qaba durraa ta'anii. Amma mana keetti deemuu dandeenya garuu atii fi Naziif na jalaa hin baatan inshallah haqaan na jalaa hin baatan. Wallaahi dhiifamatti na gaafatta warra balkaabaa warra badhaa ijoollee. Yaa boo maal taatan rakkoo galeef teennaa miisi namoota gurguddaadha eenyutu rakkoo kanaaf walitti teettamaa isimaa walitti tartarree dhiisa. Dhiisi laa miti malee haasaa balleessuun yookiin immoo duula waan biraa fakkaataa jira ergaa. La tokkummaa. Mee Mubaarak waan tokko la. Jara keessa miira keessan galina. Mee miira keessa seenaa fi waan kana dhiisaa ka waan nama kabajaan nama yaamtanii kabajaan nama dhageeffannaa rakkoon qabu mee abuu maal taatarree. Akkasi. Akka miidiyaa yoo danda'ame Mubaarak yoo danda'ame viidiyoo nu baasisi. Ano jirra jira amma Mubaarak iyyuu Naziifin nama jedhu kana Mubaarak uffannisuu danda'a.